Ashamaa akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa arraan tana firii intarneetii ajaa'ibaa saffisa guddaa hojii kaardii tokko malee irraa fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa. Dhiyeenya kana dufka hanna qabee sagalee na qabamtee saneecha viidiyoo isinii waraabutti hin jiru. Osoo gara viidiyoo keenya irratti hin darbin duratti viidiyoo yeroo darbe isinii hojjedhe irratti qarshii 12 qofaan paakeejii bitachuudhaan sa'aatii 24 appilikeeshina konneekti godhattanii jeeqaniin isinii waraabe irratti teeleen paakeejii waan qaalessitee jecha paakeejii san qarshii 15 taate akka dogongoree qarshii 15 bitachuu qabdu jechuudha. Yommuu gara viidiyoo keenya irratti seennu yuutuubiin sababa firii intarneetii yookaan immoo intarneetii bilisaa ta'echa warningii lama narra kaa jiraachuu jimmata dabre firii intarneetii irratti isinii galaqqisee deeqa 15 keessatti osoo nama bira hin gahin viidiyoo san haqee waan gubee jiru jecha arraan tan ammoo viidiyoo firii intarneetii isin karaa itti argachuu dandeessaniin isinitti agarsiisaa jechuudha. Sababa yuutuubii teecha peejii haaree yookaan immoo feesbuuk peejii banee peejii sana irratti viidiyoon silaa yuutuubii irratti isin galaqqisuu keessan peejii irratti isin galaqqisa jechuudha. Sababni isaas immoo maaliif achirra galaqqistaa kan jettan taatan yuutuubii irratti oggulama galaqqiseetiin jira. Oggulachuu warningii narra kaa'ee waan jiruuf sadaffaratti irra deebi'ee yoon viidiyoo galaqqise viidiyoo fi yuutuubii qiyyaasa waliin waan haqu jecha peejii as gubbaa kanarra galaqqiseetiin jira jechuudha. Peejii kana argachuufis osoo hin dogongorre qubee ansirratti isinii barreesse kanaan sabaaf ta'e jechuun sarchi nu goote jechuudha. Osoo hin dogongorre ergasii haala kanaan peejii durarratti isinii bidaa peejii durarras taa'u sanarra tuqachuudhaan fooloo gochuun dagatinaa peejii sanillee yommuu isin qubata kageessu giivaawwee ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhufe giivaawwee sanarratti hirmaadhaan jaa peejii sanillee fooloo gochuun peejii sanarra waan isinii galaqqisee jiru peejii tana jalaa deemtanii daawwachuu dandeessu jechuudha. Yoon immoo yuutuubii irratti isinii galaqqisee akkumaan isinitti himee yuutuubii warningii lama narra kaa'ee jira ni gubaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo matanaa koppiliingi gochuun dagatinaadha. Maaliifuu yookaan viidiyoo firii intarneetii tana yuutuubii waan hin eeyyamne jecha ni gubaa jechuudha. Viidiyoo tana koppiliingi gochuudhaan hiriyoota keessaniif sheer godhaadha. Karaa nama isin agarsiise kana yookaan karaa nama isinitti hime kanaan deemaa irraa fayyadamaadha. Peejii tiyyaa akkuma as gubbatti argaa jirtan sabaaf ta'e jechuun osoo hin dogongorre barreessaa ergasii gubbaa duratti isin bidaa jira daawwadhaan isiniin jaa hanga viidiyoo birootii walitti deebinutti nagaan naaf tura.